Mijuken bari naga wara bari naga ala warri naga warra fori naga eri naga eji naga ala dalchi naga ala kormi naga ala warri naga lor naga ya kawaki naga nugu ullan naga ulle bulla naga waki robe ala tambaragu lendo mergete okolegu naga waki nugu lor naga ya katisa ule naga elema gadi naga tisa naga ya panega nageni olega mijay karra mijay tana mijay harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show nageen badhaadha sagantaan Qaanqee Show torbaniin guyyaa tokko kan isiniif dhiyaatu kan torbee kana qabadhee gama keessan dhufeera akkuma aadeeffadhe har'as keessummaan isiniif qaba keessummaan keenyas haala yeroo ammaa kana biyya keessatti deemaa jiru irratti mari'anna egaa torban darbe kun torban haaraadha torbee kana keessa gareen pirezidaantii Lammaa Magarsaatiin hoogganamu naannoo Amaaraa gara Baardaar deemuun namooti waa'ee suusee irratti xiqqoosee wal coqqolaa jirtu. Garuu gareen pirezidaantii Lammaa Magarsaatiin hoogganamu kun naannoo sabaaf sablammootaa deemuun kan jalqabaa miti. Baatiiwwan muraasa duras akkuma kana naannoo Benishaangul gama Asoosaa deemanii turan. Tarii anaa fi isiniif warra diyaaspooraa jirruuf waan tokko miti ta'a. Uummata Oromoo naannoo sana keessa jiruuf garuu Oromoon fira argachuunsaa Oromoo kanaan dura akka diinaa akka seexanaa namarraa adda ba'ee taa'u fakkeessanii diinonni keenya mul'isaa turan gareen pirezidaantii Lammaa kun biyyoota Oromiyaa ollaarra deemanii walitti fiduun qabsoo keenyaaf bu'aa guddaadha. Oromoon maal jedha namni dhukkubsataa manaa qabu doogayii namaa nan kaaku yoo dhukkubsataa manaa qabaatte doogayii namaa nan kaaktu. Oromoon rakkina guddaa keessa jira. Oromoon rakkina guddaa keessa jiru kana biyyoota ollaa deemee sabaaf sablammootaa wajjin fira ta'uun cubbuu miti. Oromoodhaaf fira baasuun yakka miti. Kanaaf garee pirezidaantii Lammaa Magarsaa daawwannaa isaan baatiiwwan muraasa dura naannoo Benishaangul Asoosaa deeman irratti hojii gurguddoo hedduu hojjetan tokko uummata Oromoo naannoo sana keessa argamu akka uummata Benishaangulii wajjin firummaan cimu lamaffati lafoota kanaan dura Oromiyaa jalaa fudhatamee kan akka yaa'a masaraa naannoo Benishaangul jala gale akka gara Oromiyaatti deebi'us murtii gurguddoo darbe. Sana duwwaas yoom ta'e magaalaa Asoosaa afaan Oromoo keessatti baratamee hin beekne keessatti gara fuula duraatti manni barumsaa afaan Oromoos akka banamu gareen pirezidaantii Lammaa Magarsaa hojii gurguddoo hojjetan. Torban kana keessas immoo gara Baardaar deemanii turan. Gara Baardaar deemuun isaanii kun isinii fi anaaf uummata diyaaspooraa keessa jiruuf tarii waan tokko miti ta'a. Uummata Oromoo garuu naannoo sana keessa jiru, uummata Oromoo Matakkal keessa jiru, uummata Oromoo Wambara keessa jiru, uummata Oromoo Kamisee keessa jiruuf hojii gurguddoodha kun. Firummaa argachuun isaanii uummanni Oromoo akka seexanaa fakkeessanii namaan adda baasanii ilaalan walitti fidanii walitti firoomsuun gamnummaadha. Ammas mammaaka salaanisanii mammaaka namni dhukkubsataa manaa qabu doogayii namaa nan kaaku. Oromoon dhaqee olloota isaatii wajjin firummaa baafachuun gamnummaadha. Biyya Itoophiyaa keessatti kan akka Sumaaleedhaa fi Oromoo firri hin jiru. Hiddi dhufiinsa keenyaas ta'e amantaanis ta'e baay'ee walitti sirna. Garuu fagoo irraa dhufanii Oromoodhaa fi uummata Sumaalee walitti buusu. Kun dadhabiinsa keenyarraati. Silaa nutu amansiifatee uummata Sumaalee wajjin qabsaa'uu kan qabnu Sumaalee diina nutti godhan. Harragaa Oromoon deemee biyyoota ollaa jiran kana fira godhachuun isaanii wajjin haasa'uun gamnummaadhaaf qabsoo bilisummaa Oromoo shaffisu Oromoof fira baasuudha. Sagantaan keenya guyyaa har'aas Obbo Zewdie Gudetaa wajjin waa'ee dhimma kanarratti mari'anne. Osoon gama sanatti hin deemin wallee firiiwwan wadaajoon isin affeera. Ekeraa isa jettu isin affeereen Obbo Zewdieettiin isin dabarsa. Turtii gaarii sagantaa Qaanqee Show laayikii gochuu, sheerii gochuu, YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun hin dadhabinaa.
shawani Nelu bonjirani kapso benintani Nelu bonjirani kapso benintani Dangale dakalola gara ekara gotata tiya oromiyara nakakaba jede ilman sawamate galba bile soba subhana nakakaba jede ilman sawamate galba bile soba subhana nakakaba jeti harmeni Kabajada beni, yaka kabajada keroni. Ufegu pesajira derera biara, ufegu pesajira derera biara. Tafan heddunar jawani Nelu bonjirani kapso benintani Nelu bonjirani kapso benintani Obbo Zewdie Gudeta afirra Qaanqee Show si godhe simattee bakka kanatti argamu keetti guddoon si galateeffadha baga nagaan nufte. Baga nagaan eegde abtaamu waan si Qaanqee Show irratti naaf yeroo keetiif baay'een si galateeffadha. Egaa sagantaan guyyaa har'aa haaluma qabsoo Oromoo irratti mari'annaa akka dhaaba keessanii ODF'ttis akka nama dhuunfaattis wantoota si gaggaafadhuun qaba. Mee dura dursinee Obbo Zewdeen kun miidiyaa irratti illee baay'ee heddumminaan booddana kana mul'achaa jirta. Daawwattoota Qaanqee Show wajjin wal barmootaaf akka ta'u mee Obbo Zewdeen eenyu yoo jedhan maal jedheen ibsaaf? Obbo Zewdeen eenyu siin jedhani Zewdie Gudetaa jedhama. Biyya alaa kanatti amma akaakayyuutti yemmuu waamu Zewdee mul'ata naan jedhu lafa hojjaatti garuu Zewdee Gudetaati maqaan abbaa kootii Gudetaadha. Ani kan hin dhaladhe naannoo Ambootti sadarkaa tokkoffaa mandara Meexxii jedhamu tokko keessatti kan baradhe kitaabbii amma ja'aatti. Barumsa koo torba amma 12tti Ambootti xumure. Sana booda Yuunivarsiitii Finfinneetti digrii koo duraas digrii koo lammataas Addis Ababa Yuunivarsiitii kan baradhe otoon biyyaan bahin Yuunivarsiitii Addis Ababaatti kan hojjedhan ture. Amma Northern Virginia keessan jiraadha. Washington DC keessa Yuunivarsiitii Georgetown jedhamu kan hojjedha. Zewdeen kun eenyu yoo siin jedhan amma yoo jette gaanatti fakkaata. Waan baruu barbaade yoo jiraate natti ergiitti siifan deebisaaf. Ammaaf hin fakkaata. Amma na barraan isa kaan immoo keessa gadi gallee si fuusisuuf miti wanta ta'eef hin beeksifnu. Egaa ulfaadhu hedduun si galateeffadha carraa kana argadhee si wajjin haasa'uu kootti. Miseensa ODF natti fakkaata Obbo Zewdee. Miseensa ODF ti. Gaheen keessan ODF keessatti maal? ODF keessatti miseensa koree jidduu adda dimokiraataa Oromoo. Obbo Zewdee mee haala yeroo ammaa kanarratti mari'annaa qabsoon Oromoo biyya keessatti deemaa jiru ilaalchise. Keessumatti yeroo ammaa sooshaal miidiyaa irratti falmii guddaa kan godhamaa jiru gareen pirezidaantii Lammaa Magarsaatiin hoogganamu Oppiidiyoon gareen haaraan ammaa kun jechuudha. Daawwannoo isaan yeroo jalqabaallee natti hin fakkaatu yoon dogoggoruu baadhee baatiiwwan muraasa dura naannoo Asoosaa Benishaangulis dhaqanii daawwatanii turanii bu'aan hedduun Oromoo naannoo sanaafis akka buusan dhageera. Amma immoo gara naannoo Amaaraa Baardaar deemanii jiru. Mee iji ODF wanta kana wanti kun
Gareen obbo Lammaa Magarsaa fa'aa naannoo sana deemuun qabsoo Oromooti bu'aa maalii buusa? Rakkoonni qabsoo Oromoo irratti gufuunni fidoomu maaltu jira jettanii yaaddu? Daawwannaa hooggantoonni mootummaa naannoo Oromiyaa fi abbootiin gadaa Oromiyaa jidduu kana Baahir Daar deemanii naannoo Amaaraatti taasisanii qabsoo uummata Oromoo amma har'aatti tumsa kan hin qabne taasisee innaa Oromoon kophaa isaa du'u tumsa akka namni alaala dhaabatee ilaalu haala taasise sana geeddaruudhaaf yaalii taasisamu irratti bu'aa guddaa fiduu danda'a jedhee sana amana. Waggaa 26 darban kana namni keenya attamitti bittaa sababcuu keessaa humna bahee kana bittaa wayyaanee kana keessa tureessa jedhu faanas wal qabsiisee ilaaluudhaan barbaada. Wayyaaneen jabina ishiitiif otoo hin ta'in hundumaa caalaa saboota gurguddaa biyya sanaa Amaaraaf Oromoo akka diinaatti akka wal ilaalan taasisuu irratti gadi fageenyaan hojjeta. Isa humna waraanaa qabaachuu ishii, meeshaa lolaa qabaachuu ishii, diinagdee biyya sanaa saamtee of harkatti galchifachuu ishii hundumaa caalaa humna wayyaaneedhaaf kan ta'e taayitaarra otoo yaaddoo tokko malee akka turtu kan ishii taasise akka ilaalcha kootiitti Amaaraaf Oromoon akka diinaatti akka wal ilaalan taasisuu danda'u ishiiti. Hoogganni daawwannaa ammaa duwwaa otoo hin ta'in hoogganni naannoo bulchiinsa naannoo Oromiyaa amma Obbo Lammaa Magarsaatiin gaggeeffamu tarkaanfiin inni fudhachaa jiru. Tarkaanfii fudhachuun haasaan humti inni gochaa jiru iddoo garaagaraa haasaan humti Obbo Lammaan gochaa jiru innaa ilaallu namni hiika fe'aa kennuu fi wanti inni dubbatu sun waan uummanni Oromoo barbaadu moo waan uummanni Oromoo hin barbaanne isa jedhu yaaduutu irra jiranatti fakkaata. Daawwannaan ammaa kunis hunda caala qaawwa wayyaaneen rakkoo tokko malee ofiishiitti arbitara gootee jidduu teessee saba guddaa lamaan biyya sanaa immoo akka diinaatti akka wal ilaalan gootee biyya Itoophiyaa jedhamtu sana akka ofii barbaadu waatti itti taphachaa turte sana irra aanuudhaaf qabsoo uummanni Oromoo gochaa jiruuf tumsa baay'ee barbaachisaa ta'e. Gaaffiin Oromoos gaaffii ka'uu qabu, gaaffii dhugaa of keessaa qabu taasisuudhaaf illee kan dandeessisu gargaarsa guddaadhaan uummata obboleessa ta'e uummata Amaaraa biraa Oromoon akka argatu taasisa jedheetan ilaalan. Namni hiika fedhaa kennuu fi qabsoo Oromootiif baay'ee tarkaanfii barbaachisaadha. Haala amma ta'aa jiruuf immoo haala amma wayyaaneen dhiibbaan karaa dargaggoota Oromoo karaa qeerroo Oromoo itti dhufaa jiru kun humna ishiitii ol itti ta'ee fi xiyyeeffannaa qabsaa'ota keenyaa gara biraatti jijjiiruudha sabaaf sablammoota jidduutti walitti bu'iinsa wayyaaneen faabrikeet gochaa jiru kana irra aanuudha. Lakki nuti bardiinni keenya sirna bittaati malee uummanni diina miti obbolaadha. Diina walitti ta'een beeku biyya tokko waliin qabna. Biyya waliin qabnu kanammoo akka obbolaatti waliin guddisnee waliin dagaagsine fuulduratti waliin deemsisuu darbeen akka uummata waliin jiru taasisuudhaaf ani bu'uura guddaa waan uumu jedhee tan ilaala. Habtaamu akkasittan ilaala. Hayyee hedduu galatoome Obbo Zewdie. Mee sadarkaa qabsoon Oromoo yeroo ammaa irra jiru kana ija akkamiitiin ilaaltu? Sadarkaan qabsoon Oromoo amma irra jiru sadarkaa baay'ee abdachiisaa. Wareegamni ilmaan Oromoo waggoota 50 oliif mirga uummata Oromootiif, walqixxummaa uummata Oromootiif, abbaa biyyummaa uummata Oromootiif taasisaa turan bu'aa qabsaa'onni Oromoo barbaadan fiduu haala dandeessisuu irratti tarkaanfachaa jiraachuu isaati mul'isa. Akkuma hundumti keenya iyyuu beeknu dargaggoonni Oromoo, qeerroon Oromoo November 2014 irraa kaasee yoo dogoggoruu baadhe mormii garbummaa alagaa ofirraa fonqolchanii gatuudhaaf kaasan otoo walirraan kutin otoo namoonni lakkoofsaanii baay'ee ta'u guyyaa guyyaadhaan ajjeefamaa, hidhamaa, biyyaa ari'atamaa, madeeffamaa jiranii
abbaa biyyummaa keenya gonfannu malee duubatti hin deebinu jedhanii itti cichanii itti fufanii jiru. Qabsoo uummanni Oromoo itti fufu kana keessumaa qabsoo dargaggoon Oromoo itti fufe kanatu warra har'a mootummaa naannoo Oromiyaa dhiifama hin bulchina jedhan bulchaa jiran kana gara warra abbaa taayitaa hiriiruu otoo hin ta'in gara uummataatti garagalee uummata faana akka dhaabatan isaan taasisaa jira jedheetan ilaala. Qabsoon uummata Oromoo qabsoo uummataan gaggeeffamu, qabsoo uummataan hoogganamu, qabsoo humna uummataatiin iddoo ga'uun irra qaqqabu ga'uu danda'u ta'uusaa agarsiisaa jira jedheetan ilaala akkasittan ilaala. Hayyee ulfaadhu meegaaffiin koo seen itti aantu ODF gaa Itoophiyaa see haaraatti amana Itoophiyummaadhaa fi Oromummaa kana akkamitti ilaaltu? Garaagartummaan isaa maal? Oromummaan eenyummaa keenya. Oromummaan kan ittiin dhalanne eenyummaa keenya kan inni ittiin of ibsinu kan ittiin akka sabaatti akka saba biyya Itoophiyaa sana keessa jiraatee biyya Itoophiyaa sana biyya taasisuudhaaf wareegama guddaa kaffalee akka saba guddaa tokkotti kan ittiin of ibsinu Oromummaan eenyummaa keenya walumaa galatti. Itoophiyaa inni jedhu sun immoo biyya keessa jiraan biyya keessatti dhalannee biyya keessatti jiraannu biyya Oromoon sabootaaf sablammoota biyya sanaa hunda wajjiniin ta'ee akka biyyaatti bifa har'a qabaattu akka qabaattu taasisuudhaaf wareegama guddaa itti baaseedha. Oromoon biyya Itoophiyaa jedhamtu sana akka abbaa biyyaatti sabni falmachuu danda'u biyya sana keessa yoo jiraate lakkoofsa tokkorra dhaabachuun kan irra jiru Oromoodha jedhee tan amana. Oromummaa fi Itoophiyummaan akkuma isaa ta'e Itoophiyaan biyya maqaa biyyaati. Oromoon uummata guddaa biyya Itoophiyaa jedhamtu sana keessa jirudha. Abbaa biyya Itoophiyaa sanaati Oromoon. Hayyee hedduu galatoomii ulfaadhu obbo Zewdee. Gaaffiin isheen itti aantu egaa waggaa tokko kan lakkoofsifatee walitti dhufeenya dhaabolee keessumattuu arbanyooch gimboo 7f ODF walitti dhufan kana keessatti wanta kana jalqabarraa yaada kana kan uume eenyudha? Gimboo 7 ammoo ODF'dha. Kuni gaaffii baay'ee bareedaadha. Ani calqabumarraa kaasee sochii biyya Itoophiyaa kana keessatti hirmaataa namoota turan keessaa nama tokkodha. Koree hojjaa raawwachiiftuu sochii kana keessa kan hojjetaa jira amma. Namoonni baay'een ilaale waa'ee siyaasa Oromoo innaa haasofnu haala keessa turre irraas haa ta'u dhiibbaa garbummaa jala jiraachuun Oromoo irratti fide irraas haa ta'u yeroo baay'ee Oromoonni tokko inferiority complex irra waan haasa'anii jiratti fakkaata. Sochiin siyaasaa kamiyyuu qaama yookiin dhaaba yookiin namoota Oromoo hin ta'in wajjiniin innaa taasifamu yeroo hundumaa Oromootu jala deema. Oromootu waan namni tolfate keessatti gala. Apparhaandi kan qabu qaama yookiin nama isa Oromoo hin taane sanaan akkasitti fudhatu. Akkanatti ijaa fudhatanii sochii biyya Itoophiyaa kana Oromoonni tokko otoo beekanis otoo hin beekin yookiin beekanis arbanyooch gimboo 7 OPDO wayiiti ijaarrattee fi ODF of jala ooftee waan jedhu wayinnaa ibsanan arga sooshaal miidiyaa kanarratti namoonni tokko sennaa dubbatan dhagaa. Yaanni qaama akka sochii biyya Itoophiyaa kana uumanii sablammoota biraa wajjin waliin ta'anii biyya sana biyya sabootaa fi sablammoota biyya sana keessatti uumanii biyyi sun biyya keenya jedhanii hundumaa taasisuudhaaf qabsoo taasifamu gaggeessuudhaaf sagantaa adda dimokiraatawaa Oromoo irra gaafuma adda dimokiraatawaa Oromoo uumamu calqabee waan ta'eef adda dimokiraatawaa Oromoo sagantaa isaa keessatti qabsoon Oromoo lafa har'a gale kanarra edda ga'een booda wareegama ilmaan Oromootiin hooggana adda bilisummaa Oromoo hooggana ABO jalatti wareegama ilmaan Oromoo kaffalaniin iddoo har'a ga'e kana edda ga'een booda sadarkaan itti aanu ta'uu kan irra jiru waa'ee eenyummaa, waa'ee walqixxummaa, waa'ee Oromummaa gadi fageessanii dhaabuu osoo hin ta'in Oromummaa
already gadi fageessinee dhaabuudhaaf dandeenye irraa kana booda eenyumtu Oromummaa duubatti deebisuu hin danda'u. Oromoon akka saba guddaa biyya Itoophiyaa sana keessa jiraatu tokkotti biyya Itoophiyaa sana akka maatii tokkotti yoo fudhatte saboota biyya sanaa immoo akka maatii yookaan bolaatti yoo fudhatte Oromoon akka hangafaatti akka saba hangafa ta'etti saboota biraatiifis falmuu, saboota biraatiifis dubbachuu, saboota biraatiifis qabsaa'u waan Oromoon barbaadu sana saboonni biyya sanaa hundi akka argatan taasisu itti gaafatamummaa fudhatee deemuu danda'uu qaba. Itti gaafatamummaa fudhatee deemuu danda'uu qaba. Amantii jedhu qabateetii ka'ee sochii biyya Itoophiyaa kanas uumuudhaan yaadni kan burqe dura hooggana adda dimokiraatawaa Oromoo biraayyi sochii biyya Itoophiyaa kana uumuu irratti namoonni hojjetan namoota dhaaba kan faanayyuu walitti dhufeenya hin qabne saboota namoota biyyi Itoophiyaa sun bittaa wayyaanee dhiibbaa wayyaaneen uummattoota biyya sanaarra qaqqabsiisirraan kan ka'e garan taanetti deemaa jirti wanti kun fuuldura dhaabatamuu qaba jedhanii rakkoo kanama fuuldura dhaabachuudhaaf gahee guddaa taphachuun kan irra jiru uummata Oromooti akka saba guddaa tokkotti jedhanii namoota amanan namoota dhalootaan Oromoon ta'intuyi yaaduma hoogganaa adda dimokiraatawaa Oromoo biraa burqe kana gara implementeeshiniitti geeddaranii sochiin biyya Itoophiyaa akka ijaaramu taasifame. Kanaafuu yaada isaa birqisuus ta'e yaada burqe kana gara implementeeshiniitti jijjiiruu irratti adda dimokiraatawaa Oromoo hoogganni adda dimokiraatawaa Oromoo gahee guddaadha qaba. Ammumas hooggana dhaaba kanaa keessatti yoo ilaalte manni marii adda sochii biyya Itoophiyaa kun dura teessota lamaani kan gaggeeffamu tokko pireezidaantii adda dimokiraatawaa Oromooti tokko immoo dura taa'aa arbanyoochi gimboota torba dhaaba jedhamuti. Sunis sababa qaba. Dhaabota afurtu jira qaama kana keessa sochii biyya Itoophiyaa kana keessa. Constituency qabna jedhanii claim godhan yennaa ilaallu dhaabota kana lamaanidha kan constituency guddaa qabu biyya keessatti sochii gochaa jiran harka lafa jalaatiinis ta'uu daandii beekamuunis ta'uu sochii biyya keessatti godhamaa jiru irratti gahee guddaa taphachaa dhaabonni jiran dhaabota kana lamaanidha. Sababoonni biraas dabalamanii hooggantoota kana lamaanidha kan isaa sochii kana geggeessu. Executive Council qaba sochiin biyya Itoophiyaa dura taa'an Executive Council sochii biyyaa kun Dr. Diimaa Nogooti itti aanaa pireezidaantii adda dimokiraatawaa Oromoo. Executive Council sochii kanaa keessatti adda dimokiraatawaa Oromoo bakka bu'oota lama qaba. Chairmaniin independent ta'ee jechaadha nama dura taa'aa otoo hin dabalin. Arbanyoochi gimboota torba namoota lama qaba. Affaarii fi Sidaaman akka amma jirutti bakka bu'oota tokko qabu. Egaa leadership role kanallee yoo ilaalte addi dimokiraatawaa Oromoo yookiin kooziin Oromoo jala deemaa dhaabota biraa qaamota biraa otoo hin ta'in ootarii sochii kanaati jedheetanii kan himu. Hayyee hedduu galatoomii gaaffii lama godhee si gaafachuufan ture waa'ee ENM kana wajjin wal qabatee garuu walumatti qabdee waan naa deebistee ulfaadhu. Mee tokkummaa Itoophiyaa lakki bareedaadha tokko si gaafachuu ture walumatti na deddeebisaa jirta ulfaadhu anarraas yeroo gaggabaabsaa jirta. Mee waa'ee tokkummaa Itoophiyaa kana keessa Oromoon bu'aa maalii argata? Tokkummaa keessaa Oromoo duwwaa otoo hin ta'in sabnumti kamuu uummanumti kamuu bu'aa guddaadha argata. Gara Oromootti ennaa finnu immoo waan baay'eetu Oromoon akka tokkummaa hawwu isa dirqisiisa. Tokkoffaa biyya Itoophiyaa jedhamu kana akka qaama nama tokkootti ilaalla yoo jenne Oromoon handhuura biyya sanaati. Mar'imaan biyya sanaati. Namni tokko mar'imaan isaa keessaa hafuutee nama jedhamee deemuu socho'uu hin danda'u kun beekamaadha. Oromoon keessa jiraachuu baannaan biyyi sunis akka biyyaatti dhaabachuu hin dandeessu. Gara darbe adeemsi qabsoo bilisummaa Oromoo haala ittiin deemaa ture akka qabatu kan isa dirqisiise Oromummaan Itoophiyummaa keessatti awwaalamee hirraanfatamee badaa ijaatee deemeef sana keessaa baasuu qabna jedhaniiti hangafoonni keenya daandii irra deemaa turan sanarra kan deeman.
gaafa biyyi sun yoo akka biyya uummattoota ishii hundumaaf taatutti ijaaramuu dandeesse immoo qabsaa'onni keenya isaan hangafoonnis taanaan Itoophiyummaarraa of fageessuu filannaa godhanii dhiyeessan hin beekan. Sirni dimokiraasii dhugaa jiraannaan walqixxummaan jiraannaan uummanni Oromoo tokkummaadhaan uummattoota Itoophiyaa biraa wajjiniin walqixxummaadhaan akka sirnoonni dhufaa darbaa biyya sana bitaa turan taasisaa turanitti otoo hin ta'in Oromoon saboota biyya sanaa kaan wajjiniin akka qixxeetti ilaalamee ofii isaatiin of bulchuu danda'ee qabeenya isaa irratti ajajuu danda'ee namni dhufee manuma isaa irratti manuma ofii ijaare irratti abbaa manaa itti ta'uu baannaan biyya Itoophiyaa sana keessatti saboota biraa wajjin tokkummaadhaan buluu wanti nu dhoowwu hin jiru amantiin jedhu qabsaa'ota Oromoo bira kaleessas tureera har'as jira borus hin jiraata jedhee tanamaan garuu tokkummaa innaa jennu tokkummaa akkamiitidha garaagarummaa guddaan kan fidu tokkummaa itti nuti jaakeettii namni kuni isinirraa bareedaa isinitti ta'a jedhee nutti uffise akkuma dhiigaan Oromoodhuma otoo ta'anii jiranii taayitaa gurguddaarra Oromoonni kana dura turan sirnum bittootaa wajjiniin ta'anii aayidantiitii biyyi sun ittiin of mul'isuu barbaadu uffatanii Oromoo irratti dhiibbaa fidaa turan tokkummaa akkasiiti moo lakki tokkummaa Oromoon akka Oromootti mirga isa fakkaatu mirga bal'ina isaa bal'ina lafa isaatii qabeenya isaa baay'ina nama isaatiitiin wal madaalu Oromoon dhugumayyuu abbaa biyya sanaati kan isa jechisiisu afaan Oromoo afaan biyya sanaati saboonni biyya sanaa hundumtuu afaan itti waliigaluu danda'an ta'uu qaba haala jedhu irratti kan hundaa'e yoo ta'e uummanni Oromoo bu'aa guddaadha argata bu'aa guddaa kana akka argatu kan taasisu immoo teessuma Oromoo kanatti biyya Oromiyaa jennu kana keessa saboota jirantu Oromoon akka hangafaatti ofirratti abdannaa abdii guddaa ofirratti godhatee akka abbaa biyyaatti duwwaa otoo hin ta'in akka saba biyya sana akka hunda namoota biyya sana keessa jiran hundumaaf akka taatutti ijaaree geggeessuu isa dandeessisa. Tokkummaan sun garuu tokkummaa kaleessaa sana miti. Itoophiyaa haaraa kana keessatti sabni guddaan inni akka Oromoo fi inni akka Amaaraa kunis akkuma jiru ta'e sabni xixiqqaan fagoo Itoophiyaa kana jiru sabni akka Surmaa kunifaa baay'inaan baay'ee saboo hin taane akka saba akka dhalataa nama biyya sanaatti akka lammii biyya sanaatti walqixxummaadhaan biyya keessatti ilaalaman biyya keessatti of argan yoo ta'e Oromoonis qixxeedha yoo of argaa qabeenya isaa saamuudha jedhee namni bukkeetti isaa qabu hin jiru ijaaruma Oromoo ta'ee namni laala akka ammaatti haala ture keessatti ennaa laallu barumsaanis haa ta'u biizinasiidhaanis haa ta'u maalumaanuu haa ta'u Oromoo taatee saksesfuul ta'uu mataansaa diina baay'eedha jisitti horan haala kana balleessuu irra aanuudha dandeenya yoo ta'e uummanni Oromoo bu'aa baay'ee qaba kunumaa ibsuyyuu waan barbaachisu natti hin fakkaatu dhugaa dubbachuudhaaf haafta. Hayyee ulfaadhu egaa sagantaa qaanqee shoo irratti duraanii keessummoota keenya dhumarratti wallee tokko filannoo isaanii harkaa fuudhaa ture torban darbirraa kaasee garuu lamatti ol guddisnee jirra mee har'ammoo sii fi carraa jalqabaan sii kennaa boqonnaadhaaf akka ta'uufti wallee tokko afeerree gaaffilee xixiqqoo si hafte immoo booda walitti deebina mee sirba eenyu afellu daawwattoota qaanqee shoo. Qaanqee shoon har'a waa'ee siyaasaa yoo na gaafattes akka bashannanaattis ilaalama fakkaata. Yeroo baay'ee naa waliin qallannu waan jennu tokko jira miidiyaadhaaf hin taa'een ta'uu hin beeku. Barattoota taanee ammas biyyaa baanee na biyya namaa jiru kana waa'ee gara jabinaa sodaa dhiisuu inni haasofnu nuti ijoolleen gara West kanaa gara Finfinneetti dhufne gafarsa dhageenya nuti wordii humsaayyuu dictionary keenya keessa hin jiru jennee waliin qallannan ammas hiriyoota keenya tokko akkasitti waliin qallannan qeerroon ammaa kun immoo isa sodaan hin jiru jedhu kana praktikaaliidha agarsiisaa jiranii sirboottan dargaggoota amma ba'aa jiran irraa dhaga'u keessa baay'ee yeroodhuma kan wanni jedhu innaa baay'ees innaan karaa deemus kan hin dhagaa deemu sodaa qawwee hin qabnu jedhiini isa galaanaan gaarumsaa jedhu sanaadha isa nuti akka qalbiitti haasaa turre praktikaalii agarsiisanii otoo sirba galaanaa gaarumsaa sodaa qawwee hin qabnu jedhiini
daawwattoota keetiif affeertee gaarii natti. Atillee yaada loloo riqicha kajeelte kaa raareef riqicha jaarree galaan akkamaa ta'u. Atillee yaa keessummaa ol darbuuf kajeelte kaa walaaf golloon kan abbaa keessummaan diinqaan gahu. Bodee baashiraan qabaa kan diree keessaa dhahu du'ee tan bada malee keessummaan diinqaan gahu udu abbaa koo haa ta'u udu abbaa koo haa ta'u. Dubbiin kun icciituma odaan guyyaan daraaru kormi gateettii sobaa gadaa meelbaasi nyaaru biiblee rorroon sarminee raabaaf doorii dhaqabu. Tankiif jettiidhaan dhuftus dhaloonni qubee kuni sodaa qawwee hin qabu ajjeeseetu dibata du'us gumaa isaan nabu du'us gumaa isaan nabu numa baasa gumaa keenya gara laafuun ammeenyaa diinaa nutti bitte kaa harreedhaaf okaa hamnaan garbuu malee jette kaa kan qubatti qabantu qubaa namatti qaba qaaraa harkaan dhaabanii booddeen shii nama guba nama haaloon baafanne nama lammiin falmanne dugdarraan dhabdu quba hamattu quba quba siin nama yaa namanaa yaa namicha fira koo yaa namicha fira koo yaa diimaa diinaaf dibbee tulluu sitti jigumoo lammeen si jiguu wayyaa afaan namaan dubbatta akka tamboo fi gaayya guutuu sawwaalchaan qabdu badduus barbaachaan qabdu koo lammii keessi wayya anu lammii keessi wayya. Jedhee yoo mafe nallolas jedhee yoo marafe dheeraftus karaa nanan biftu yoo rafe garaan na rafiftu diina geerraa roorriftu akkamii lammeetti calle soorataan kan booree qabu kormatu lagaa bookkisa lafti yoo bareede minnisa hantuuta lubbuudhaan jirtu boofatu jira liqimsa diinni haqa keenya didimsa dandeenyu hundeen buqqifna yoo ditte ilmootti guddifna diina buqqisuudhuma qabna. Kan gaaf duraallee gumaan hin baane jedha kunni dubbiin jabaattee mirgaa biyyaa falma dhaloonni har'uma jabeessi bullaan lafee taati tiruuni mirga uumamaallee nurraa mulquuf jirti jarreeni ulaan baniini kophaa jalaan seenti gadeeni jallaa jabeessi abbaadhumaan tolti qeeni jedhiini jedhiini ijaarsa kee tolchi jedhiini abbaadhumaan tolti qeeni gumaasi nyaanni maallaqaani ajjeefne baafana dhiigaani sodaa qawween qabnu jedhiini of kaabachiisuun eegumaani. Xinnoon qabdu diinan tuffatini gaayyoon dhiira okkolchiisa hinaamanin alagaan bineensa bishaan si nyaatu si kobalchiisa nu callifna arbaciise seetee nu dammaqna boolamee qabuute akka dhukaaf tefsilaa dhumneerra gamtaan lolle kanumaaf cimneerra.
mirga kooti camnaan mee harki bitaa maal harka sana hubataatu harka ormi yoo dhiichifatu jidha keenya hoolamni mana hidha nulleen akka dhiichifnu fedha ormi yoo burraaqee kolfuu koo garaan didee gammachuu jaallan koo dhuman daagatu goota tugumaa baafata gaafa ajjeeses dhaadata kan du'e seenaa yaadata naadata. Sagal waraanu wayluu nataane tooftaa dhabaaf turre duraanu hayyuu waltaatee biyyaa falaa walitti tasaasa lubbuun sodaannee harka qullaa morma rasaasa onnees jennaanii sanyii taaddeetii bardhaloonni wangama hicciitii sadaamsaa dootii barfakkeenyi jedhiini sodaa qawween qabnu jedhiini of kaabachiisuun ni gumaani damma of dibdanii afaanii maalum nu sossobdu malaanii haraara keenfeeru jedhiini ajjeefne baafana dhiigaanii sitti jiguuf jira bargaarri bilisummaa keenya haraarri. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show wallee kanatti akka bohaartan abdii guddaan qaba. Egaa keessummaa keenya irraa Obbo Zewdie Gudetaa wajjin walitti deebinee jirra. Obbo Zewdie, egaa yeroo baay'ee bakkoota adda addaa irratti komii namoonni dhiyeessan ODF utuu dhaabolee Oromoo wajjin waliin galeen dhaabolee alaa akka Gimboota 7 wajjin waliigalteen keessan suni maaliif dura mana keessaa waliin galle waan jiru gungummii baay'ee jira. Kan akkam jettu? waliigaltee dhabuun inni Oromoo keessa jiru ani akka waliigaltee dhabuu maatiittan ilaala. Maanni jechi mammaaksi Amaara tokko maali yeetum ficiu duqeetu naamciu akkasii jedhu fakkaata. Karaadhum waan maaluma iyyuu waliin jedhan karaadhuma adda adda ta'e nu adeemanii dhumarratti dhaabonni Oromoo hundumti isaanii galli isaanii uummata Oromoo abbaa biyya isaanii taasisudha. Eenyumaan 10 isaa ta'an 15 isaa ta'anii uummata sana abbaa biyya isaatii taasisudha. Ani dhaabnumti kamiyyuu Oromoo irratti even OPDO yeroo dheeraadhaaf balaaleffachaa turrellee dabalatee OPDO isaadhaa jechuu komiti. OPDOon inni har'a keessumaa gareen inni mootummaa naannoo pireezidantii mootummaa naannoo Oromoo ammaatiin gaggeeffamu godhuu baatus wanti amma ammaatti jechaa jiru wanti amma ammaatti dubbataa jiru waan uummanni Oromoo barbaadu ijaa ta'eef akka OPDO waggoota baay'eedhaaf balaaleffachaa Oromoon balaaleffachaa keessumaa Oromoon inni dhaabota mormituu jalatti hiriiru balaaleffataa tureetti kan ilaalamu miti. Kanaafuu otoo danda'ame baay'ee gaarii. Otoo qaamota Oromoo kana hundumaa walitti fiduun danda'ame akkuma kaleessa ABO'n hangafa ta'ee adda bilisa baasaa Oromoo OLM ABO duwwaa jedhamee uummata Oromoo hiriirsaa ture. Sanatti gochuun otoo danda'ame bayeessa jiru. Sababa garaagaraarraan kan ka'e sun hin taane. Sun immoo ijaan taaneef harka maratanii galanii hin teenye hooggantoonni Oromoo yaalii baay'ee taasisan. Yaalii guddaa warra taasise keessaa warra har'a ABO ijaaree ABO hoogganaa jirudha. ABO'n kan calqabame waltajjii mariirraayi. Waltajjii marii sana kan dhale jaarsummaadhaan qaamota Oromoo kana walitti fidu keessumaa ABO isa iddoo garaagaraatti fofottoqaa ture sana deebisanii ABO cimaa tokko taasisuu yaaliin taasifamaa ture ija harkatti fashalaa'ee fi galleetuma yarga marannee mana keenya teenyamu dhimma Oromoo kana karaa biraatti immoo yaalla isa jedhu irratti hundaa'anii waggaa lamaaf waltajjii marii adeemsifamaa ture waltajjii marii
maqaa jedhu jalatti mariin bal'aan Oromoota Awurooppaa, Afrikaa, Ameerikaa harka lafa jalaatiin immoo Oromoota biyya keessa jiranis dabalatee adeemsifamaa ture. Marii waggaa lamaa sanaadha adda dimokiraatawaa Oromoo akka dhaabaatti akka gadi ba'u kan taasise. Egaa yaalii baay'ee godhame garuu yaaliin godhame sun bu'aa fiduu hin dandeenye. Ammas hin dhaabanne baay'ee yaaliin sun itti gochaa jira. Ittuma kufeetii jira. Dhaabonni afur amma dhiyoenya kanatti amman beekutti waliin haasaa qabaachaa dhiyya jiru. Sochii biyya Itoophiyaa kana dhaabuu yeroo dheeraa dhayyi fudhate. Sababni guddaan tokko yoo sochii biyya Itoophiyaatiin gadi ba'uu yeroo dheeraa akka fudhatu kan taasise hawwii adda dimokiraatawaa Oromoo dura dhaabota Oromoo walitti fiduu qabna jedhu ture. Hawwiin sun lafumarra harkifachaa karaa tokko mucucaachaa karaa tokko garaagarummaan yaadaa bal'achaa deemuurraa kan ka'e akka barbaadamutti ta'uu hin dandeenye. Haalli biyya keessa jiru immoo keessumaa immoo wareegamni uummata Oromootiin kaffalamaa jiru immoo hooggansa politikaa cimaa ta'e hooggansa politikaa duubatti deemuu hin dandeenye. Oromoo at the end of the day abbaa biyya isaatii taasisuu hooggansa danda'u barbaada ijaa tureef hawwiin qabsoo uummata Oromoo kana bira kutannaadhaan dhaabachuu immoo saboota biraas keessumaa karaa saboota Oromoon ta'inis calaqqisaa ijaa tureef haalli biyya keessa jirus immoo baay'ee ho'aa ijaa deemeef keessumaa wareegamnii fi qabsoon uummata Oromoo baay'ee babal'achaa ijaa deemee fi hatattamaan sochii biyya Itoophiyaa isa jedhu kana uumuun barbaachisa. Egaa kan Oromoo akkan dura siin jedhe kan maatiiti yoomuyyuu hiriguu walgeessuu waan dandeenyu natti fakkaata. Dhaabnumti kamiyyuu immoo dhumarratti hawwiinsaa wareegamnisaa wanti namoonni dhaabota kan hundumaa hoogganan barumsa isaanii dhiisanii dargaggummaadhaan warri bosona seenanii isaa ta'anii faayidaa guddaa qaban mootummaa keessaa dhiisanii warri lakki ani saba kootiif qabsaa'uu narra jira malee anum duwwaatti natti tolee ani abbaa taayitaa ta'ee ani jeneraala ta'ee ani maal ta'ee jireenya qananii jiraachuun sammuun kun dandeenye jedhanii qabsoo kanatti warri of dabalan hundumtu haa xinnaatu haa guddatu haa tolu haa badus saba isaaniitiif jedhanii kan qabsoo kana keessa seenan. Kanaafuu karaa kamiyyuu hojjaan hojjetamu Oromoodhaaf bu'aa fiduu danda'a taanaan saboota biraa faana immoo wal taane nuti fireemworkii Itoophiyaa kana keessatti dimokiraasii dhugaa lafa keenyatti gaaffiin uummata Oromoo karaa sanaan deebii akka argatu taasisna isa jedhu qabatee adda dimokiraatawaa Oromoo deemuunsaa lakki isa walitti dhufeenya Oromoo dhiisee mana isaa dura qulqulleessee dhuusee halagaa faana walitti tumsa ijaarrate jechisiisuu waan qabu natti fakkaata. Ani akka Oromoo tokkootti ta'uu kan qabu sirumayyuu dhaabota akka Gimboot 7 kana Itoophiyaa malee eenyummaadhaan ijaaramuun eenyummaadhaan deemuun barbaachisaa miti dhaabota jedhan ejjennoo ofii amansiisee yaada ofii fudhachiisee waan irratti waliigala waan murtaa irrattis ta'u waliin hojjechuu danda'uunsa adda dimokiraatawaa Oromoo dhaabotuma Oromoo biraafuu fakkeenya ta'uu qaba jedhee tanan ilaala. Kanaafuu mana keenya qulqulleeffachuun irrumatti hojjetamaa jira barbaachisaadhas yoo walitti dhufuus baatan immoo kophaa adeemanii galli isaanii tokko amma ta'etti galli isaanii Oromoo abbaa biyya isaatii abbaa qabeenya isaatii abbaa mirga isaatii taasisuu amma ta'etti rakkoo hin fidu amantii jedhuun qaban akka nama tokkootti. Saboota biraa dhaabota biraa wajjiniin ta'uun garuu Oromoodhaaf fira horuu nu dandeessisa. Oromoo irraa diina xinneessinee tumsa immoo baay'isuudha nu dandeessisa. Dhugaa Oromoo kanas immoo saboota biraatti qaamota biraatti himuudhaaf carraa nuu kenna. Riili amma ammaattuu nuu kenneera. Roolii sochii biyya Itoophiyaa kana keessatti taphachaa jirru duraan kan ka'e geeddarama kana booda Itoophiyaa keessatti dhufuu qabu. Oromoon jiddu galeessa ta'ee hoogganuu danda'uu qaba. Karaa qabachiisuu danda'uu qaba. Sana ta'uu baannaan biyyi sun akka biyyaatti itti fufuu danda'uun ishee yaaddoo guddaa keessa gaaffii guddaa keessa kan galeedha namoonni jedhan namoonni Oromoon ta'edha.
Even saboota Amaaraa keessaa namoonni ilaalcha akkasii qaban akka gadi ba'an taasisuu danda'eera. Kanaafuu ani akka badiitti miti kan inni ilaalu sababa mataa isaatii qaba, bu'aa fides qaba. Amma biyya keessatti ta'aa isa jiru gaaffii calqabaa irratti isa kaaste amma mootummaan naannoo Oromiyaa amma Baahir Daaritti deemee saba Amaaraa wajjiniin uummata Oromootiin tokkummaa fiduudhaaf yaalii gochaa jiru kana hundumaaf iddoo baay'ee egzaajireet goote naaniin jedhiniiti adeemsi waggaa arfan darban kana hooggansa adda dimokiraatawaa Oromootiin adeemaa ture kontribiishinii gumaacha guddaa godheera amantii jedhuun qaba. Akkasitti deemuun keenya qabsoo Oromoo moor fuulduratti deemsisee gara fuuldurattis immoo kana caalaa fuulduratti deemsisu ilaalcha jedhuun qaba. Hayyee hedduu galatoomi. Gaaffiif deebii irraa almost gara xumuraarra jira. Mee gara dhumaarratti gaaffilee sadii walitti hidhee si gaafadha. Qabsoon keenya hedduu shaffisee deemaa jira. Shaffisa kana keessa ciminni jiruu fi laaffinni jiruu fi gara fuula duraatti immoo maal ta'uun akka irra jiraatu kana walitti qabdee nuu deebiste akka dhaaba ODF'ttis akka obbo Zewdeettis. Yaa baay'ee gaaffii bareedaadha. Laaffina keenya tutuu hin beekna laaffina keenya irratti baay'ee kaapitaalaayiz gochuu waan nurra jiru natti hin fakkaatu. Iddoo geenye kana ta'e dhaabbannee immoo innaa ilaallu dhugaa dubbachuudhaaf laaffina keenya caala akka Oromootti keessumaa dargaggoo keenya dargaggoo Oromoo biyya keessa harka isaa duwwaa eenyummaa isaa duwwaa hidhannaa godhatee diina amma funyaanitti hidhate meeshaa ammayyaa kanan jedhamne hidhate fuuldura dhaabatee bu'aa ammaatti argame argamsiisuu danda'uu isaa innaa ilaallu qabsoon Oromoo laaffina otoo hin ta'in jabina kanan jedhamne qaba jedheetanii kan inni ibsuu barbaadu. Imagine mootummaan har'a Itoophiyaa kana bittaa jiru hundumti keenya daa'ima miti hin beekna mootummaa kana keessa waan argineerra innaadhuma tokko murtee wayyaaniidhaan mootummaa wayyaaniin hoogganamuun kenname duubatti innaa deebu arginees dhageenyees hin beeku. Waan dhiyeenya kana ta'ee ilaale wareegama ilmaan Oromootiin maaster pilaanii Finfinnee ilaale waa'ee gibiraa ilaale waanni baay'een waa'ee qubee afaan Oromoo daayivartii gochuudhaan tarkaanfii fudhatame ilaale. Wanti baay'een akka dargaggoon Oromoo qabsaa'onni Oromoo biyya keessa jiran gaafatanitti deebii argamsiisaa danda'eera. Deebii argateera. Amma waa'ee Finfinnee maaster pilaanii Finfinnee kana yoo ilaaltu waan biraa hundumaa dhiiftee yoo yaadde Oromoonni Boorana keessa jiran Finfinnee maqaa isaa malee gaaf tokko lukaan ejjatanii illee namoonni hin beeku. Oromoonni boordarii karaa dhiyaa karaa kibbaa karaa maalii jiran Finfinnee maal akka fakkaatu maal akka taate illee kan hin beekne lafa Oromooti handhuura Oromooti jedhanii akka nama tokkotti innaa waliin dhaabatanii argina. Jabinni qabsoo Oromoo inni guddaan maqaa Oromootiin kan socho'an dhaabonni amma fe'aniyyuu haa jiraatanii anatu hooggana qabsoo Oromooti kan ofiin jedhan namoonni hooggantoonni meeqayyuu haa jiraatanii uummanni Oromoo mirga isaatiif abbaa biyyummaa isaatiif waan hundumaa dhiisee akka nama tokkotti waliin dhaabachuu danda'uunsaa illitonni Habashaa maalii jedhu yeroo baay'ee Naayijeeriyaa irrattis argineerraa dhimma Biyaafraa irraan kan ka'e eessattis argineerraa eenyummaadhaan ijaaramuun bu'aa barbaadamu hin argamsiisu jedhu. Ammasuma dhiyeenna kana Sumaalee fi Oromoo jidduutti wayyaaneen uumtee namicha maraataa hoogganaa naannoo Sumaalee Itoophiyaa kana ofiin jedhamu daffattee Oromoota kumaata lakkaa'aman mana isaanii irraa buqqiftee kanallee akka fakkeenyaatti fudhatanii kunoo eenyummaadhaan ijaaramuun eenyummaadhaan biyya sana qooduun etnik federalizimii sirna bulchiinsa biyya sanaa taasisuun wal nyaachuu akkanaaf fide jedhanii sana inpuutii tokko argata jedhanii ittiin olola afarsaadhaan deemaa jiru. Oromoon sana akka dhugaan ta'an wanti qabatamaan Oromoon akka nama tokkotti akka maatii tokkotti tokko ta'uu isaati agarsiisa. Kuni jabina qabsoo Oromooti jedhee tanaan lafa kaa'uu barbaada. Dhaabota Oromoo biratti yoo dhufte immoo social media kanarratti wanti baay'ee wanti garaa nama kutu dubbatamuu danda'a. Wal qinneessuun, wal arrabsuun, wal salphisuun. I think
ejjennoo adda dimokiraataa Oromoo kan ture natti fakkaata yoo dogoggoruu baadhe murtiin nuti dabarfanne tokko gaafa adda dimokiraataa Oromoo ijaarree gadi baan fireemworkii Itoophiyaa keessatti sirna dimokiraatiivii qabsoofna Oromoo bira darbine sabaaf sablammoota biyya sanaa hundumaas mirga Oromoon barbaadu kan akka argatan qabsoofna saboota biraa faanas immoo tumsa uumnetii biyya sana biyya lammiin biyya sanaa hundi wal qixxummaadhaan obbolummaadhaan keessa jiraatan taasifna jennee naa kaanu dhaabni Oromoo kamiyyuu maqaballeessii fe'e maqaxureessii fe'e olola fe'e nurratti adeemsisu nuti deebiin kenninu dhaaba Oromoo kamirrattuus immoo olola hin deemsifnu ejjennoo jedhudha aadaa fudhatee kan ka'e. Ani dhugaa dubbachuudhaaf ejjennoo aadaa sanatu yoo bal'ate natti fakkaata har'a dhaabota Oromoo jidduutti ammuun fe'an yaada garaagarummaa ilaalcha garaagaraa qabaatanii bal'atee hin mul'atu innaa olola walirratti oofan innaa wal qindeessan innaa wal salphisan in arginu amma kuni anaaf jabina qabsoo uummata Oromoo natti fakkaata dhugaa dubbachuu. Kanaafuu gaafina waan jedhamu kaasuun yeroo ammaa kana keessumaa sadarkaa amma qabsoon uummata keenyaa irra ga'e wareegama uummanni keenya kaffalaa jiru irratti dhaabbannee innaa ilaallu sana akka dubbii guddaatti kaasuun barbaachisaa miti jabina kanan jedhamne saboota biraatiif fakkeenya ta'u inni har'a amma sabni Amaaraa dhiigni Oromoo dhiiga keenya Baqqala Garbaa hooggana keenya inni jedhu kaayyoo Oromoon qabatee deemu Oromoon biyyi sun namoota biyya sanaa hundaaf qixxee taatee akka haaraatti ijaaramuu qabdu ejjennoo Oromoon calaqqisu kanatu abdiitti godhu. Baay'ina keenya irraan kan ka'e namoonni baay'ee keessumaa uummattoonni kibbaa tokko Oromoon olaantummaa biraa qabatee nutti dhufa shakkii jedhullee qabaachuu akka danda'an hin dagatiin. Garuu innaa ifa baasee dhaabni akka adda dimokiraataa Oromoo kun sirna dimokiraatii dhugaatiif qabsoofna jedhee gadi bahu Oromoo bira darbee sabaaf sablammoota biyya sanaa saba Amaaraa isa akka cunqursaa akka bittaa akka nafxanyaa duwwaatti ilaalamaa ture sirnootatu cunqursaa ture malee uummanni sun cunqursaan ture dhugaa dubbanna yoo jenne sabni sunis ka'ee gaaffiin uummata Oromoo nuufis gaaffii keenya akka jedhu taasiseera. Kanaafuu saboota bira Oromoon taane biraatiifuu qabsoon uummata Oromoo fakkeenya ta'uu danda'eera jedhee tanan ibsa. Kanuma irratti jabaannee hojjechuu amma isaan mammaatti mul'ate caala akka mul'atu taasisuu danda'uu qabna jedhee tanan fudhadha. Ammas garaagarummaa akka dhaabota Oromootti akka qaamota Oromootti nu jidduu jiru garaagarummaa maatiiti jennee ofum keessatti qabanne alagaa fuulduratti garuu Oromoon tokko isa jedhu kana jabeessinee akka calaqqisiisuu dandeenyudha kan inni jala butee dubbachuu barbaadu. I think Qaanqee Showunis waan akkasiiti kan fiduu barbaadu akkan showuu kee garaagaraa akkan ilaaletti paartiizan miti Oromoo walitti fiduudha karaa garaagaraa namoota addaa fayyadu baay'eedhaan argaa. Waan akkasiiti jabeessuu kan qabnu kan natti fakkaatu na jabinumsaatti natti mul'ataa siin jechuu kan yaadda. Ayyee hedduu galatoomii Obbo Zewdie dhugaadha. Qaanqee Showun giddugallisee uummata Oromootii fi dhaaba kamiif iyyuu loonnu qabsoon Oromoo ammoo yeroo ammaa kana jabaattee Oromoon keessumatti iyyuu biyya Afrikaa kana keessatti uummanni firatee uummanni damee tokkorraa dhufe kan akka Oromoof Sumaalee hin jiru. Alagaan garuu fagoorraa dhufeetu uummata firatee kan uummata obbolaa ta'e walitti naqaa jira. Kunis dadhabiinsa Oromoo irraa Oromoon firoomfachuu dhiisuu irraa jechuudha. Har'a immoo dhaqee Oromoon bakka biraatti firoomuun suni hammeenya natti hin fakkaatu guddina qabsoo keenyaati. Qabsoo keenyaaf shaffisa ta'a. ODF illee Qaanqee Show biratti isiniifis kabajaa guddaa qaba. Obbo Zewdie hedduun si galateeffadha asitti argamtee gaaffiif deebii xiqqoo seenaa wajjin gochuu keetti ulfaadhu gara fuula duraattis wal agarra gaaffiif deebii keenya suma irratti xumurraa akkuma siin jedhe sila wallee kan numaatii fi ergaa kan numaa nu afeertee nagaatti waliin jenna. Ergaan koo inni dhumaa Oromoota sooshaal miidiyaa irrattis yaada isaanii ibsatan tattaaffii guddaa godhan hundumaaf kabaja guddaadhaan qabaa baay'eedhaan dinqisiifadha. Dargaggoota biyya isaanii keessa taa'anii harka isaanii duwwaa mirga uummata isaaniitiif halkanii guyyaa falmaa jiran qeerroo Oromootiif
kabaja guddaadhaan qaba. Qabsoon keenya warri biyya alaas teenye amma humna keenya waa tattaafannu biyya keenyas teenye dhiiga keenyaan lubbuu keenyaan lafee keenyaan uummata keenya abbaa biyya isaatii taasisuudhaaf abbaa mirga isaatii taasisuudhaaf abbaa qabeenya isaatii taasisuudhaaf wareegama kana hin jedhamne kaffalaa warri jirru qabsoon keenya bu'aa barbaannu argachuudhaaf deemaa jira. Ammas wanti hubatamuu qabu diinni ittiin falmaa jiru diinni har'a mootummaa biyya sanaa harkatti qabatamee jiru ammuun feene jabaannee itti adeemnu diina tuffatamuu qabu miti diina ijaarameedha. Diina ijaaramee bifa ijaarsaatiin nu fuuldura dhaabatudha. Diina qabeenya biyya sanaa hunda akka qabeenya dhuunfaa isaatiitti qabatee ittiin taayitaa irra turuudhaaf fayyadamuudha. Kana fuuldura dhaabachuu immoo kan dandeenyu tokkummaa keenya cimsinee irree keenya jabeessinee waliin dhaabannee akka ilmaan abbaa tokkootti yoo waliin hiriirreedha akkuma Oromoon inni biyya keessaa gochaa jiru. Ani Oromoo isa biyya alaa kanatti faffaca'ee jiruu fi ergaan koo guddaanii dargaggoota keenya biyya jiran uummata keenya rakkoo guddaa keessatti biyya sana keessatti jiraachaa jiru irraa barumsa haa argannu, wal xinneessuu haa dhiifnu, wal tuffachuu haa dhiifnu, addaan wal qooduu haa dhiifnu. Amma daandii danda'ame hundumaa walitti haa dhufnu. Nutiin dabarraa biyyi Oromoo suniif immoo uummanni Oromoo sun dhalataan egeree sun immoo ittuma yifufa. Biyya dhaloota Oromoo itti aanu kanaaf biyya taatee itti fufsana ijaarree darbuu akka dandeenyu walaa hubannu garaagarummaa xiqqoo irratti hundoofnee wal balaaleffachuu wal salphisuu hundumaa caalammoo hooggantoota keenya Oromiyaa fi Itoophiyaa biyya bira darbanii Afrikaayyuu hoogganuu namoota danda'an olola maqaballeessii ragaa qabatamaa ta'etti dhiyeessuun hin dandeenye irratti hundoofnee xinneessuu salphisuu dhugaa dubbachuudhaaf ani eddan sochii biyyaa Itoophiyaa kana keessatti hirmaachuu calqabee namoota baay'ee faana quunnamtii godha. Namni baay'een ennaa wanti rakkisaa haalli rakkisaa ta'e tokko biyya sana keessatti calaqqise maaltu nuun mala maaltu adeemaa jira isa jedhu baruudhaaf kan irratti xiyyeeffatu yeroo ammaa kana hooggantoota Oromooti amantanis amanuu baattanis. Kan innaan siin jedhu egzaajireet gochaa miti kan hin jiru. Kanaafuu akkuma alagaan kabaja guddaa kennee hooggantoota Oromoo kana ilaalee iddoo guddaa kaa'ee ilaalu nutis hooggantoota keenya kana kabaja barbaadu. Wanti biraa haa hafuuti umrii isaanii fi bu'aa isaan uummata Oromoo kanaaf amma ammaatti buusan jireenya isaanii balleessanii maatii isaanii goodaatti bittimsanii umrii isaanii guutuu saba kanaaf jedhanii dabarsanii har'a gara umrii isaanii gara dhumaarratti hooggantoota ga'an kanarraa barumsa guddaa arganne biyya keenya biyya Oromoo hundaaf taasisu irratti waliin haa hojjennu jedhee tanan kabaja Oromummaa guddaadhaan Oromoota hundumaa Oromoota Qaanqee Show hordofan gaafachuu barbaada. Sooshaal miidiyaadhaanis haa ta'u karaa garaagaraa ennaa yaada keenya waan Oromoof ta'a jennu ibsinu wal kabajuudhaan Oromoon safuu qaba safuu Oromoo sana utuu hin irraanfatiin akka ta'uun gaafadha. Akka ilmaan abbaa tokkootti akka Oromootti walitti haa dhufnu. Garaagarummaa yaadaa, garaagarummaa ilaalcha siyaasaa, garaagarummaa daandii ittiin deemnee bilisummaa Oromoodhaaf argamsiisuu barbaanna jennu san argachuudhaaf deemnu bukkeetti dhiifne Oromummaa keenyaan waliin haa dhaabannu isa jedhuun gadi fageessee kabaja guddaadhaan gaafachuu barbaada. Carraa kana naa kennuu keessatti baay'ee galatoomii isiin jecha dhumarratti sirba ijaanaan jettee waan sirba baay'een jaaladha baay'ee jaampoo jettee biyya sirba haaraa baasee raada waan jedhu kan of keessaa qabu sana otoo naa afoo jettee baay'eedhaan gammada. Carraa kana naa kennitee waan natti dhagahamu akkan ibsu show baay'ee jaalatamaa ta'e Oromoo baay'ee biratti show jaalatamaa ta'e Qaanqee Show irratti akkan dhiyaadhe keessummaa kee ta'uu na gaafachuu keetiif kabaja guddaatu natti dhagahama. Waaqayyo nasiifaa kennuu siin jechuu barbaada. Kanumaan ani xumuraa nagaan naa bulii haftaa. Hayyee Obbo Zewdie hedduun si galateeffadha. Anis carraa si wajjin haasawaa argachuu kootti ulfaadhu horii bulii atis kabajaadhaan natuu natti hin dheeressin yeroo gabaabduu gidduutti dhuftee na wajjin haasawuu keetti hedduun si galateeffadha. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show egaa wallee jaamboo jooteetiin nagaatti waliin jenna.
dhaadannoo warra ODF keessaa nuti olola namarratti noofnu warra olola nurratti oofaniifis deebiin laannuu isiniin jedhu. Egaa nagaatti isiniin jenneerra. Tolaan farda bitee colleen taane malee odoo akka namaa sila katabannee Umaan rabbii keenya sirnaaf gadaa qabna keeraaf seeraan bulla hamtuun goonee kalee cubbuu yaanne malee biyyoo biyya baa'oo fi yoo jiraan kotu du'a nuuffatu Umaan bulta waaqatti maaliif bakka waalaa dhabdeeyyatti biyyoo biyya baa'oo fi yoo jiraan kotu du'a nuuffatu Umaan bulta waaqatti maaliif bakka waalaa dhabdeeyyatti Gegera rulata jiru degatana jirtu ya jarana mal wali gonare kamtu me kandabre rabbaran nugaye Iya koromin jile akki garantane akki baranolle bulani lalani rabbini lolani jettere atabore galaf tabal matinda barre akkamitan challisa tetunu gahuf dente gere jettere atabore galaf tabal matinda barre akkamitan challisa tetunu gahuf dente gere Original Rubatu, Salpeftu Jarahatu. Ya walala walalitu tibasi ya dembaritu 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 Ya rada garre masentu gana nabduri manfutu yokan nalte sanyintatu yokan kote gumbingutu Ya rada tira da garre yokan lefonya ne marre Ya walala walalitu tibasi ya dembaritu Adaba jiga ya bashatu dirti gajechu barte firagan sabantatu Adaba jiga ya bashatu dirti gajechu barte firagan sabantatu Adaba jiga ya bashatu dirti gajechu barte firagan sabantatu Adaba jiga ya bashatu dirti gajechu barte firagan sabantatu Malo ya baye malo ya buko bekta kangarako sitti abdachuko walirratti duuna gallis walumani jaalalti qixxeedha maali adarani jaarsiloon hin eegu dhimma marrachiisa ambaraan amooji sinna kakachiisa yabaate jarree walitti kaate yabaate dubbititti jabaate Egabe nungalla naningal tu sinangal muchayo gal mishagar yadi gal mishagari tiyadamme Ya walala walalitu tibasi ya dembaritu 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 Yona suma
gadi laalu gaangee madfii kumaayyaati yoonsi jedhee du'e maali bookeen illee nama jeefti yoomuu si laaduuti looluu seenne lollaa diirin jiilu. Adawasane ya mulatu daksisi sanyi kiyya sila baranan baatu. Adawasane ya mulatu daksisi sanyi kiyya sila baranan baatu. Adawasane ya mulatu daksisi sanyi kiyya sila baranan baatu. Adawasane ya mulatu daksisi sanyi kiyya sila baranan baatu. Amma ya marito malo ya marito ke galli fagate nattis korramate. Wattu baale buuna kaamiyooni daani beenu shaggar baana kaamiyooni daani nu waddaan hin baanu salphuma dubbiini jarri maal odeessa raadiyooni daani yaa caalii dubbii tanatti ilaali yaa suutee sanyii qallaba goote Ega benungala Naningal tu sinangal Michayogal mishagal Yadigal mishagari Tiyadamme Ega benungala Naningal tu sinangal Michayogal mishagal Yadigal mishagari Tiyadamme